سما ربي كانت واهي إسلام ستبوي جبوك نتوقع فتاة يا ربي جد ربي واهي ما جد إسلاما جبو بر مالس يعني ما سنجبو فين كبو بر وانا نجبو gocha kita unjibba malee nama akka mataa keetti jaaladhu waan nan jedheef nama njibbu si waan jecha نجبته إن شاء الله مسلمة هاتا يا ربي جد بإذن الله أكنت توكا جبتو كانت waahii sitti bu'een jedhe waahii sitti bu'ee un jedhe natti miyyoo waahii agartite قرأت في كتاب دبستا حديث دبستا قرآن دبستا كم هم كان كيتي تمر الراتا نمني ويتر لو بيك إنكفو إنه ما ديمتي ويتباتا يا ربي جد أكون سمية تصفاي سمية تصفاي سجالتي بيك سمية تصفاي كانت ربشات ترتي آخر الرتي ما سيفان قرتوسا ani waa sitti himu سجالة قراني بر سجالة ربشات ترني مال جرات ترني يكسني dhaggeeffadhu dhaggeeffadhu warra jette hundi isaanii yoo amantii kos miti dammoo haadha tokko keessaa bahaniif iyyuu bar tokko hin taani masitee abbaa masitee zarii masitee I don't care muduu dhisee maa waan barbaadetti إن شاء namni isaa wanti fakkeenyaaf namni argiitiin jedhu utuu hin taane wanna nachi keessatti ilaalee na qabachiisu jiraate na qabachiisa wanta nachi keessatti ilaalee na qabachiisu jiraate na qabachiisusa yes madam إن شاء الله ربي I come أكم سياقو تما ما يجري بدأ بديجي تكون مليون waliin هري بدأ agarru بديجي تسين جي تجرا waluun agarru dacheef samii wal tuqaa gaafanni wal tuqaa مليوني nama sibira jiru quba qaba natti fakkaata kunoo hirriba dhabdeerti amma yoo lafaan jirtu jedha. Miliyoon jennaan dubbiin dhugaadha. akkatti saalfanne Miliyoon jennaan dubbiin dhugaadha. Namni sii bira rafu Dubbiin beeka. dhugaadha. nuti warra miiraan fiigu miti warra jilbaan afuricha hamaa sana loludha malee. Miliyoon nama si wajjin raftu intalumatti wajjin raftu quba qaba yoo tana ati hin beektu malee. Lakki abboowaan intala wajjin nu rafaan jiru waan ta'eef mucaan namichi ani intala wajjin rafaan jiru kophaa kiyya rafaan dhuguu rabbii. Okay ati akkas taanaan yoo kophallee jiraatte wama quba qaba miliyoon yookaan nama ati itti mattee faa quba qaba hirribna qabuu dideettee ni manni ati nama wayitti. Maali himadhaa? Hawaan himadheen qabu bara waan dubbadhu Hin sobiin nama wayitti akka jettee mattee hin jirtu ati. dhugaa rabbii lahaan waan dubbadhu miidiyaa martan dubbadha laa. Miliyoon lakki ragaa sii fi daaboo deemee. Maala gashiriina waan dubbadhu miidiyaa irratti dubbadhaan jira. Akkas jettee dagattee jirta ta'a hirribna qabuu dide jarattiin tun akkanatti wanna jedhe jettee akka hundaattu ati asirraan fagaatiin akkasumatti lolaatumaan asuma taa'e tolee. Kijiba hayyee miliyoona sira jira viidiyoo haa baasu jechuun jedhe. Yalla sagalee kiyya isaa. Ammaa miti kasuuta yeroo isaa eeggateeti malee miliyoonii akkuma namni jedhe deemamoo inni yeroo fi eeggataatiin deema. Otoo kijibu baattanii bareedaayi waan rabbi jedhaa nama guddaa bara. Maa miliyoontu jedhe malee nuu miti bare isa inni quban dhabu jechuun jenne malee inni sobeen dubbatu baay'inaan. Fidaan jee waan hin jedhe. Fidaayiin jee waan hin jedhe. Waan hin jee fidaa. Maal sinuu sa'aatii akka hundattu ati lolaatumaan akkasumas lolaatumaan asuma taa'e irraan fagaatiin asirra. Ortoo obboleessi kiyya fakkeenyaaf yoo islaama ta'e hayyee yoo sababii isaa tirmina qabu baate iyyuu maal rakkina qaba. Isinuu sa'aa 24. Sa'aa 24 mii kan asirra teessan dirba dhiistanii ajaa'iba qabdu bara. Namuma jal'isuuf namuma ibiddatti naquuf ta'us billaa. Ibiddi kamaali namni islaamummaa qabate osoo akkana osoo ati bar islaamummaa qabatte qaata bar fataa jettee ofirraa laal gammaddee ofirraa jiraatta amma cinqamte deengata gaafii qabataan turre mee jedhan shakkana nu badhaame eegasanii dhiiftee akkana deebite. Islaamummaan. Yaa'i kaan madaa. Gammachuu. Muslim yoo muslimni jannata yoo muslimni akiraan qabaanne kamtu akiraa qaba. Ayyaa ati lolaatuma waan gootaati lolaatuma akkasuma nu lolaatuma as jalaan fagaatiin akkasuma dhageeffadhu lolaatuma rabbiin waan haa jedhuuti ayyaa laafas abdii itti fuffaatan. Ustaz salaam alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullah wa barakatuh. Allah salaama guutee si deebise ante. Main tahu. Entau nama rabbitti kafaremu. Ma rabbi nama ofiin maqaa jeelchaa gaafu wayi rabbi si haa qajeelchisuutuma yoo jetta wayya malee yoo naan lolloltan qalbiin namaa loluu fi haalli qalbii itti nama saaban isinuun beektani waa isinii himan hin qabu isin dhaggeeffataa rateewu yoo na ayyamtan taa'e isin dhaggeeffadhaa galgala ammoo yoo
Leefi kaseen tantaate gaafii sadii wayii qaba dhiifama wajjin. Okay, totu gaafadhu rakkoo.